Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan wajjin walii galee jira jechuudhaan dubbatullee Iraan ammoo irra deebitee Ameerikaa qaqqabsiisuun dhagahame. Dhiyeessiin boba'aa addunyaa addaan citutti fufeen qaala'insi jireenyaa addunyaa guutuutti walgahii gara Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa biroo mudachuun dhagahame. Biyyi Masrii keessatti qabeenyi uumamaa guddaan argamuun ibsame. Kunis Masriin yeroo ammaan tana qabeenya uumamaa keessaa gaazii uumamaa argattee jiraachuun gabaafame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu guyyaan irraa bitootessa 24 bara 2026 kanneen lambeessan dhageessifneen gafootoo oduu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu sirriitti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa ibsa kanneen Iraan wajjin waliigaltee nagaa irra geenye jira jechuudhaan dubbatullee guyyaa irraa immoo qondaaltonni Iraan Ameerikaa qaqqabsiisuun dhagahame. Tarkaanfiin akka haleellaa ijaatti raawwatameef qaama guutuu muruun fudhachuu dandeenya jechuudhaan qondaalli waraanaan olaanaa Iraan Mohsen Razaahiin guyyaa irraa ibsa baaseen beeksise. Qondaalli olaanaan eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan kate Mohsen Razaahiin akka jetti Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa Iraan yoo haleeltu nuti illee deebii addunyaa cimaa kennuudhaan addunyaatti yaadda uumuu dandeenya jechuun dhaadate. Qondaalli kun akka ibsetti haleellaan Iraan amma booda fudhattu haleellaa akka amma duraa osoo hin taane haleellaa cimaa fi yaaddeessaa akka ta'e ibsuudhaan Ameerikaan bu'uuraalee misoomaa Iraan tokko yoo haleelte Iraan ammoo guutummaa Ameerikaatii fi buufataalee Ameerikaan baajjiddu galeessaa keessaa qabdu kan turanii caalaa barbadeessuu akka dandeessu akeekkachiise. Ibsi kun kan kenname yeroo wal dhabdeen waraana biyyoota lamaan jidduu jiru sadarkaa olaanaa jiru ta'uu ta'u deebiin Iraan haleellaa kamiif kennitu haleellaa kanaan dura hin eegamin ta'uu ibsuudhaan gaaga'ama guddaa kana geessuu ta'uu akka agarsiisu ni ilaallaa jechuudhaan dubbate. Kana malees walitti bu'insa Iraanii fi Ameerikaan to'annoo Strait of Hormuz irraa ejjennoo qabdu ibsuudhaan daldala boba'aa addunyaatiif daandii bishaanii ijoo ta'e Strait of Hormuz irratti Iraanii fi Ameerikaan walitti bu'aa jiraachuun ibsame. Dubbi himaan waraana Iraan biyya isaanii yaaddoo kana irratti to'annaa guutuu akka qabduu fi humnoonni alaa jidduu seenuu akka hin dandeenye ibsuudhaan dhukaasa kana dhaabuudhaaf qaamni kamuu irratti hirmaatee dhaabsuu akka hin dandeenyee fi Iraan fedhii isiitiin dhaabsuu akka dandeessuu fi ammoo kana booda Ameerikaa wajjin dhukaasa dhaabuun akka hin danda'amne beeksise. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo marii dhiyeenya kana gaggeeffameen bu'aa qabeessaa jechuun ibsullee gara fuulduraatti Ameerikaa fi Iraan waliin ta'uun rakkoo kana to'achuu akka danda'an ibsuun yaadata. Tiraamp daandiin kun yeroo dhiyootti banaa akka ta'uu fi mariin kun yoo milkaa'e nageenyi akka itti fufuus dubbatee jiraachuun ibsame. Daandiin bishaanii tarsiimuu qabu kun kan dhiyeessiin boba'aa addunyaa dhibbantaa 20 keessa dabru yoo ciqame dinagdeen addunyaa xiqqamuu akka danda'uu fi yeroo ammaa tana dhiibbaan guddaan biyyoota addunyaa hedduu ragaa jiraachuun ibsame. Dhiyeessiin boba'aa addunyaa addaan cituun itti fufee jiru ammaan tana qaala'insi jireenyaa biyyoota Afrikaa illee tuqee jiraachuun ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeenya kana waliigalteen godhamuu danda'a jechuun ibsullee Iraan ammoo waliigaltee Doonaald Tiraamp dubbatu kun dubbii sobaa jechuudhaan deebiste. Idil addunyaa yeroo ammaan tana qaala'uu wajjin wal qabatee dhibbantaa takka tuqaa 8 qaala'insi jireenyaa dabaluu fi barmeelii takka tuqaa 8 dabaleen barmeelii tokkoof doolaarri biiliyoona 100 takka tuqaa 7 kan baastuun ibsame. Waraanni torban 3 dura jalqabe osoo hin jalqabin dura barmeeliin boba'aa tokko doolaarri 66 akka turee fi akka jilsiira disadila addunyaa ibsatti ammoo waraanni Ameerikaa fi Israa'el irratti deemaa jiru kun seenaa keessatti dhiyeessiin boba'aa haalaan olaanaa akka ta'e taasisee jiraachuu ibse. Guyyoota muraasa dabran kana keessatti ejensiin qajeelfama fayyadamtootaa fi dhaabbilee daldalaaf kenneen yaaddoon ji'opolitikaa gatii boba'aa haalaan ol kaasuu fi yeroo ammaa tana ol ka'aa jiraachuudhaan qaala'insa jireenyaa biyyoota Afrikaa fi biyyoota addunyaa hundatti babal'isee jiraachuun ibsame. Qaala'insi jireenyaa kun yeroo ammaa tana biyya Itoophiyaa seenuudhaan gatiin boba'aa dabaluurraa kan ka'e gatiin taarifa geejjibaa ol ka'uudhaan qaala'insi jireenyaa magaalota gurguddoo akka Finfinnee Dirredawaa Adaamaa fi magaalota biroo dabalatee qaala'insi jireenyaatii fi qaala'insi boba'aa wal faana dabaluun yaaddoo uummattoota addunyaa ta'uun ibsame. Kunis Ameerikaa fi Iraan lola kanatti fufnaan qaala'insi jireenyaa biyyoota addunyaa tuqee yaachisaa ta'uu Aljazeeraan gabaasee jira. Biyya Masrii keessatti qabeenyi uumamaa guddaan argamu guyyaa irraa gabaasaalee miidiyaalee adda addaa ibsanitti jiran. Biyya Masrii keessatti kuufamni gaazii uumamaa guddaan argamu isaa odeeffannoo mootummaa fi dhaabbileen isaa addunyaa irraa bahee mul'isanitti jiran. Dhaabbileen Ameerikaa APEC jedhamu gammoojjii mootummaa Gibxii gama dhiyaa keessatti qorannoo gaggeesseen kuufama gaazii uumamaa haarawaa argachuu isaa beeksise. Akka ibsa dhaabbaticha kanaatti kuufama gaazii kun guyyaatti hanga kiubii fiitii miiliyoona 26 oomishuu akka dandeettii qabuu fi kunis damee anniisaa biyyattii keessatti guddina dinagdee fiduu akka danda'u ibsameeti jira. Ogeeyyiin dinagdee akka jedhanitti ammoo argannoon kun Masriin bittaa anniisaa biyyoota alaarraa bittu akka hir'isuu fi akkasumallee gabaa gaazii naannoo keessaa fi addunyaatti gahee guddaa akka taphatu ibsameeti jira. Kunis milkaa'ina dinagdee Masriitiif murteessaa waggaa ta'u mootummaan Masrii ammoo hojii qorannoo fi oomisha itti fufsiisuun galii biyyaalessaa dabaluuf akka hojjetu beeksiseeti jira. Gaaziin uumamaa kun kanaan durallee waggoota lamaan dura argameeti jirachuudhaan gabaafamullee gaaziin uumamaa ammaa kun ammoo argamuu isaa miidiyaaleen addunyaa adda addaa mirkaneessaniiti jiran. Dhimma kanarratti ammoo
ammoo dhimma argannoo gaazii uumama kanarratti mootummaan Gibsii karaa miidiyaalee isaaniitiin ibsa kennuun beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Iraan wajjin bilbilaan marii nageenya taasisuudhaaf yaamicha dhiyeessuun dhagahame. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wang Yi gita isaa Iraan Abbas Araghchi wajjin bilbilaan marii nagaa yeroodhaan akka taasisan dhiibbaan akka godhamu gaafachuu isaa Al Jazeeraan guyyaarra gabaasee jira. Wang Yi Abbas Araghchi waliin marii taasisan yeroo hunda haasa'uudhaan loluu caalaa waliin dubbachuun lola caalaa filannoo gaariidha jechuudha. Dhimma waldhabdee uumamu kamuu humnaan osoo hin taane karaa mariitiin furmaata argachuu akka qabu waliin mari'achuun dubbatame. Abbas Araghchiin gama isaatiin Iraan yeroodhaaf dhukaasa dhaabuu qofatu hin taane waldhabdee waaraa dhaabuuf kutannoo akka qabdu cimsee ibsuudhaan gargaarsa namummaa Chaayinaan taasiftuufis dinqisiifachuu fi galateeffannaa ibsatee jira. Mariin bilbilaa Iraan wajjin taasifame kun yeroo waldhabdeen naannichatti cimee jirutti mallattoo himannaa dippiloomaasii Beejing ta'uun ibsamee jira. Chaayinaan michuu Iraan isa guddaa ta'e osoo jirtu deeggarsi Iraaniif qabdu daangaa akka qabu mallattoo agarsiisuun ibsame. Chaayinaan haleellaa Iraan biyyoota galoo galaanaa buufata waraanaa Ameerikaa keessatti raawwattu hin deeggaru jechuudhaan yaamicha dhukaasa dhaabuu akka taasifte ibsamee jira.